Don't forget to share and subscribe to our channel. Nam tokko mana keenya yeroo dhufu akka inni hin keessummoofne yookiin immoo akka inni mukoofne itti himuu yoo barbaanne hin mukaa'in yookiin immoo taphadhu jechuu yoo barbaanne akkuma mana keetitti ilaali jechuu yoo barbaanne akkam jenna Ingiliffaan. Make yourself at home. Make yourself at home jenna jechuudha. Gabaabumatti hin mukaa'in jechuudha. Yookiin immoo akkuma mana kee jirtutti lakkaa'ee hin mukaa'in jechuudha hiikaan isaa gabaabumatti. Okay, namni tokko amma wanta kana dhugaa godhii jechuu yoo barbaade akkam jenna. Make it real jenna jechuudha. Make it real. Dhugaa godhii jechuudha. Namni tokko filannoo akka filattu yookiin filannoo kee godhi yookiin filannoo kee taasisi jechuu yoo barbaade akkam jedha. Make your choice. Make your choice jechuun filannoo kee godhi yookiin immoo filadhu jechuudha. Wanta si dhiyaate keessaa tokko filadhu. Nama tokko maqaa isaa yaamtanii akka fakkeenyatti Mahammadaa fudhannu. Mahammad maal godhee jennee gaafachuu yoo barbaanne akkam jenna. What did Muhammad make? What did Muhammad make? Muhammad maal godhee jechuudha. Akkamitti tolchitee yookiin immoo akkamitti akkas gootee jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? How did you make it? How did you make it jenna jechuudha. Akkamitti akkas gootee yookiin immoo akkamitti tolchitee jechuudha. Hundi keenya iyyuu dogoggora ni raawwanna jechuu yoo barbaanne akkam jenna. We all make mistakes. We all make mistakes. Namuutu dogoggora hojjechuu danda'a jechuudha. Hojii wayii tokko namaaf kennitee wanta kana akka ati gootutti amanaa yookiin immoo godhuu akka dandeessu beeka jettee nama tokkoof mirkaneessuu yoo barbaadde akkam jetta. I know you can make it. I know you can make it. Godhuu akka dandeessu nan beekaa jechuudha. Bilbila haa bilbilluu jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Jechuma make jedhamtutti fayyadame akkamittiin bilbila haa bilbilluu jedhame. Let's make a phone call. Let us make a phone call jenna jechuudha. Let's ka jennu kun gabaabsinee let us kan jennudha. Dafnee yeroo jennu walirratti let's make a phone call. Bilbila haa bilbilluu jechuudha. Nama namatti qoosu wayii agarree namatti hin qoosin jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Don't make fun of people. Don't make fun of people jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make fun of people. Amma immoo namni tokko hojii boonsaa hojjetee yeroo agarru hojii kana kophuma kee hojjette yookiin immoo ifuma keetiin hojjette jennee yoo gaafachuu barbaanne akkam jenna. Did you make it by yourself? Did you make it by yourself jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu did you make it by yourself? Nama wayitiin haasawa gochuu qabdaa. Ummata irratti baatee haasawa gochuu qabdaa jechuu yoo barbaadde akkam jetta. You have to make speech. You have to make speech. Haasawa gochuu qabdaa jechuudha. Ummataaf kan godhamu speech jedhama. Meseejii wayii agarree yookiin immoo ergaa jechuu dandeenya. Ergaa wayii agarree wantichi immoo wanta hiika hin qabne wanta hiika hin kennine yoo ta'e maal jechuu dandeenya. Ergaan kun hiika hin qabu jechuu barbaanne akkam jennaa jechuudha karaa biraatiin. This message doesn't make sense. This message doesn't make sense jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu this message doesn't make sense. Amma immoo namni wayii huccuu akka isiniif bal'isu yookiin immoo wantuma ta'e akka isiniif bal'isu itti himuu yoo barbaaddan huccuu ta'uu danda'a wanta biraas ta'uu danda'a. Akka isiniif bal'atu ergaa dabarsuu yoo barbaaddan akkam jettan. Bal'isii jechuu yoo barbaadde jechuu gabaabumatti akkam jetteeti bal'isii jechuu dandeessa. Jecha make jedhamutti fayyadamee jechuudha. Make it wider. Make it wider. Make it wider jennaa jechuudha. Bal'isii jechuu. Faallaadhuma isa kanaatiin dhiphisii jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Make it narrower. Make it narrower jennaa jechuudha. Narrow jechuun dhiphaa jechuudha. Wider jechuun immoo bal'aa jechuudha. Wanti amma immoo dukkaana wayii yookiin immoo suuqa wayii deemne yeroo wanta takka binnu wanti ati barbaaddu lama yoo ta'e lama godhi sadi godhi jettee gaafachuu yoo barbaadde akkam jetta. Yoo lama siif kenname sadi godhi jechuu yoo barbaadde akkam jetta jechuu salphumatti. Make it 3. Make that 3. Isa san sadi godhi jechuudha.
afur godhi jechuu barbaaddes make that 4, make it 5, shan godhi jechuudha. Akkas jechaa deemtu jechuudha walumaa galatti. Isin immoo kan mataa keessanii 100 godhi, 30 godhi jechaa akka barbaaddanitti deemtu jechuudha. Hin dogoggorin jechuu barbaanne akkam jenna? Nama tokkoon hin dogoggorin jechuu barbaadde akkam jetta? Make no mistake. Make no mistake. Hin dogoggorinii jechuudha. Amma immoo nama tokko gorsuu barbaadde nama hiyyeessa waa takka hin qabne akka duroomu gorsuu barbaadde akkam jetta? Yookiin immoo karaa biraatiin hiyyummaa keessa jirtu kana seenaa godhi yookiin immoo seenaa godhaa jechuu barbaanne akkam jenna? Make poverty history. Make poverty history. Poverty jechuun hiyyummaa yoo ta'u, historyin seenaadha. So jecha make jedhutti fayyadamnee waan baay'ee haasawaa akka dandeenyu baraa jirra jechuudha. So kan itti aanu namni wahii sababa laafaa yookiin immoo sababa hin taane wanta tokkoof yoo nuuf dhiyeessu sababni kee baay'ee laamsha'aadha. Sababa laamsha'a hin dhiyeessinaa yookiin immoo hin dhiyeessin jechuu barbaanne akkam jenna jechuudha. Do not make lame excuses. Do not make lame excuses. Yookiin immoo don't make lame excuses. Sababoota laamsha'a hin dhiyeessinaa jechuudha yookiin immoo hin dhiyeessinii jechaa jirta jechuudha. Namni tokko yookiin immoo ijoollees ta'e nama guddaa badii wahii hojjetanii yookiin immoo dogoggora wahii hojjetanii lammada yookiin immoo itti deebitee wanta sana yookaan hojjettu ta'e ni adabamtaa jechuu barbaadde akkam jetta? If you make a mistake again, you will be punished. Irra deebi'uudhaaf if you make a mistake again, you will be punished. Kana jechuun asirratti if you make a mistake again irra deebitee yoo dogoggora hojjette you will be punished. Ni adabamtaa jechuudha. Asirratti namni tokko akka waasiif godhu gaafachuu barbaadde tola xiqqaa tokko yookiin immoo tola xinnoo wayii naaf gootaa jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? Will you make me a small favor? Will you make me a small favor jetta jechuudha. Kana jechuun akkuma jenne tola xiqqoo yookiin immoo tola xinnaa wayii naaf gootaa jettee gaafachaa jirta jechuudha. Waa'ee waadaa eeguu keessanii nama tokkotti himuu barbaadan immoo an waadaa seene taanaan nin eegaa waadaa koo hin cabsu jechuu barbaadde akkam jetta? If I make promise, I keep it jennaa jechuudha. If I make promise, I keep it. Kana jechuun waadaa gale taanaan nin eegaa jechuudha. Waadaa koo hin nyaaddu yookiin immoo hin diigu jechuudha. So waa'ee make it barachuu jirra ammalleedha. So akkan irraanfanne wanti barachaa jirru faayidaa making haasawa keessatti haasawa guyyaa keessatti goonu keessatti nuuf kennitu barachaa jirra. Fakkeenyi itti aanu maal jedha? Kitaabni ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne jechuma make jedhamtutti fayyadamuudhaan kitaabni ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne akkam jenna? Books make us wise. Asirratti books zeenne itti daballu kitaaba baay'ee jechuudha. Kitaabileen make us nu godhu yookiin nu taasisu wise hayyuu jechuudha. Nama tokkoon dogoggora akkasii hin hojjetinii jettee gorsuu yoo barbaadde akkam jetta? Don't make such a mistake. Don't make such a mistake. Dogoggora akkasii hin hojjetinii jechuudha. Gara biraatiin namni tokko waggatti 50,000 argataa jedhee nam tokko waa'ee nama biraa odeessu akkamitti make itti fayyadamne namni tokko waggatti 50,000 argataa 60,000 argataa kan jedhu haasa'uu dandeenya jechuudha. He make 50,000 a year. He make 50,000 a year jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu he make 50,000 a year waggatti 50,000 argataa. So isin immoo asirra dhaabbachuudhaan fakkeenya mataa keessanii birrii 1,000 argataa jechuu barbaadan he make 1,000 in a month jechuu dandeessanii jechuudha. So isuma kana kan mataa keessanii jijjiiraa ooftu jechuudha. Yeroo hojii wayii hojjennu sagalee wayii kan nu jeequ ta'e namni sun akka sagalee nurraa dhaabuuf maal jechuu dandeenya? Yoo sagalee san dhageessifte hojjechuu hin danda'u jettee namni sun akka sagalee san sirraa dhaabu itti himuu barbaadde akkam jettaa? I cannot work if you make a noise.
I cannot work if you make a noise jettaa jechuudha. Hojjechuu hin danda'u yoo sagalee jeequmsaa sanarraa hin dhaabne jechuudha. Laaqanaaf saanduushaan hojjedhaa jechuu barbaadde fuulduratti jechuudha. So akkam jettaa? I will make a sandwich for lunch. I'll make a sandwich for lunch jennaa jechuudha. Dokumentii tana copy godhii jechuun barbaade akkamiin jedha. Please make a copy of this document. Please make a copy of this document. Dafnee yeroo jennu please make a copy of this document. Dafnee murtoo gochuu qabnaa yookiin immoo dafnee murteessuu qabnaa jechuun barbaanne akkam jenna. We should make a decision soon. We should make a decision soon. Dafnee yeroo jennu immoo we should make a decision soon. Ani gara kootiin murteesseera yookiin immoo murteesseera jechuu barbaanne akkam jenna. I made my decision. I made my decision. Dafnee yeroo jennu I made my decision. Nama maallaqaaf jedhee waanuma hunda hojjetuun waa'ee isaa dubbachuu barbaanne inni maallaqa argachuuf jedhee waanuma fedhe hojjetaa jechuu barbaanne akkam jenna. He will do anything to make money. He will do anything to make money. Maallaqa argachuuf waanuma fedhe ni hojjetaa jechuudha hiikkaansa. Filannoo bilchina qabu gootee jechuun barbaade akkamiin jedha. Nam tokko filannoo wanta filachuu qabu wanta sirrii yoo filate filannoo bilchaataa yookiin immoo filannoo ogummaa qabu filattee jechuu barbaade akkam jetta. You made a wise choice. You made a wise choice. Asirratti made jechi jettu paastii isaati yookiin immoo wanta darbee yeroo haasa'uu barbaannu jechi make jedhamtu made itti jijjiiramti jechuudha. Wanta biraatii miti jecha haarawaa miti jechuma sanii. Wanti himni tokko wanta ammaa yeroo haasoftuu fi wanta darbee yeroo haasoftu adda waan ta'eef asirratti wanta darbe waan haasawaa jirruuf making made itti jijjiiramteedha jechuudha. So you made a wise choice jechuun filannoo bilchaataa filattee yookiin filannoo sirrii filattee jechuudha. Nama tokko kan dogoggora osuma beekaa hojjete yeroo agarru dogoggora san itti yaaddee hojjette malee si duraa ta'eetii miti jechuu barbaanne akkam jenna. You made the mistake on purpose. You made the mistake on purpose jennaa jechuudha. You made the mistake on purpose. Kana jechuun dogoggora san beekaa hojjettee jechuudha. Asirratti otuu karaa deemaa jirru riqicha sibiilarraa hojjetame yeroo agarru riqicha amma argaa jirru kun sibiilarraa hojjetame jechuu barbaanne akkam jenna. Jecha make itti fayyadamne hojjetamee darbeera waan ta'eef making made itti jijjiiramti jenne. So maal jechuu qabna? The bridge is made of iron. The bridge is made of iron jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu the bridge is made of iron. Riqichi sun sibiilarraa hojjetame yookiin immoo riqicha amma argaa jirru kun sibiilarraa hojjetame jechuudha. Gara biraatiin mi'a yookiin immoo qodaalee adda addaa irratti yeroo agarru yeroo baay'ee made in China wanta jedhu agarraa jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Made in tuni make irraa kan dhufte wanta darbe waan ta'eef wantichi tolee yookiin tolfamee dabreera. Saniif made kan tolfame wantichi kuni in China jedha. Chinatti hojjetame. Okay, saniif illee hin fayyadaa jechuudha. Gara biraatiin waa'ee barumsaa ibsuu barbaadde barumsi naani baradde nama irraa akkaan ta'u yookiin ana irraan tanaa kan akkaan ta'u na godhee jechuu barbaadde maal jetta? My education has made me what I am today. So walumaa galatti barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Kutaa itti aanuun deebinee hamma wal agarrutti nagaan turaa isiniin jenna. Have a nice time.